السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفتوتا في دعوة غية إني نسيا زيادة كاني بوف إجولين كايرو كان حالا كان ترتافي ولا جرتان باي تكغلطو ما تنجا garuu immoo ilmaan oromoo ta'e namni dhalataa oromoo ta'e piroofaayila keessan guutuu keessanitti akka agartanitti suuraa nasiyaa zeet godhatanii akka dhiinni obboleettii keenyaa bahu godhuudhaaf tattaaffii guddaa kaaniif gootanii misinja maaliif jennaan namni waa'ee gandummaa keessa jiru gandummaa quba qabu waan biraa quban qabu waan ta'eef gandummaa dhaabaa gandummaa cufaa bakkatti irra jirtutatti achirratti bira kutaa jechuudha. Gaafa isin walitti deebitanii wal nyaatan kan alaa daran nyaata waan ta'eef cufaati waa'ee gandummaadhaa dhiini obboleettii keenyaa akka bahuuf dhiigeessiitiif tarkaanfiin isin gootan gurguddaan tarkaanfatuu qaba jechuudha. Maaliif bakka agartanii juustik for nasiyaa siyaasa yookaan soora isiidhaa godhatanii dhiini fi akkaaniif hojjechuudha. Namni diinni liyyuu haayilii naannoo Somaaliitiin dhufee daangaa isaanii Oromiyaa nama Oromoo ajjeese nagayaan isaan waan jiraataniif tarkaanfiin ilmaan Oromoo irraan tana fudhatanii dhiiga isiidhaa kana baasuuf yaalan kaganaadhaaf isaanitti uummata keenya daangaa kan cabsanii kan hin seenne nama keenya hin ajjeefne godhu waan ta'eef tarkaanfii guddaa waradaa akkuma suuraa ijoolleen kaayiroo hojjetee irra gadi dhiiftanatti ijoollota magaalota biraatti akka gadi dhiiftan abdii guddaan isinirraa galatooma.